Hayyee jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota michuu miidiyaa kan bahaa dhihaa kan kaabaa kibbaa hundummaan keessan nagaa jenneerra. Michuu miidiyaa carraa kana naa kennitee gara miidiyaa keetiitti na affeeruu keetii fi ulfaadhu siin jedha maqaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa keetii hundaan ulfaadhu siin jedha. Michuu miidiyaa gaafilee hedduu naaf dhiyeessitee jirta. Gaafilee ati naaf dhiyeessiteef hamma danda'e deebii siif deebisa jedhee yaada. Jalqaba irratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu naan jetteerta. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Itti aansuudhaan gaafii kan kee jalqabaa yookiin tokkoffaan eessatti dhalattee guddattee maqaan kee dhugaa daawwattoota kiyyaaf himi naan jetteerta. An kan itti dhaladhee guddadhee Oromiyaa lixaa godina Arsii lixaa aanaa Adaabbaa keessatti dhaladhe jechuudha. Ganda baadiyyaatti dhaladhe. Maqaan koo inni sirriin Abdurrazaaq Nashaa Haaji Duubee Gammadaa Heebboo Baraartii jedha itti fufa jechuudha. Gaafii kan kee inni lammaffaan waa lama keessaa tokko filadhu yoo siin jedhan dirqama amantii fi oromummaa keessaa kam filatta sababa wajjin naan jetteerta. Kuni ammootu gaafii maayyoon nuun gaafachiisu. Oromummaan yoo jirru yoo as jirru. Amantiin immoo hadhallee borullee. Hadha qofa filattamoo hadhaaf boru filatta yoo siin jedhan gabaabumatti hadhaaf boru filadhaa amantii kiyya jechuudha. Kan waa hundarrayyuu natti aanuu fi waa hundarrayyuu na quuqu ijaaf gurri kiyya kaayaaf kaayoon tiyya bahaa galti tiyya dirqama gaafa ta'etti amantii kiyya jechuudha. Maaliifi amantiin kiyya hadha anaa fi boruu kiyya jechuudha. Kanaaf amantii kiyya filadha jechuudha. Oromummaa jechuun sirna jireenya hadhaa akkaataa ittiin bulu akkaataa ittiin oolu zariizanyii sirna dhaloota kiyyaati. Sirni dhaloota kiyyaa ammootu boruu kiyya ta'uu hin danda'u jechuudha. Abbaan kiyya obboleessi kiyya haati kiyyaa fi warra hadha sabummaan namummaa walii himannu ana wajjin gala boruun dhayitu waan ta'eef amantii kiyya filadha jechuudha. Gaafii kan kee sadaffaa haadha manaa ijoollee qabda naan jetteerta. Eeyyen haadha manaa akkaan jaaladhu tan akkaan na jaalattuu fi akkaan kabaju tan akkaan na kabaju qaba. Haati manaa koo Misra Gammadaa jedhamti. Akkasuma ijoollee sadiin qaba. Ijoolleen sadii inni hangafaa dhiira Hamzaa Abdurrazaaq jedhama. Inni lammaffaa Siifan Abdurrazaaq jedhamti. Sadaffaan immoo Hiree Abdurrazaaq jedhamti. Ijoollee sadiin qaba jechuudha. Gara gaafii kan kee afuraffaatti yoo sii dabre mudannoo ijoollummaa keetii kan hin daganne nuuf qoodi naan jetteerta. Mudannoon jireenya ilma namaa keessatti nama mudatu kumaatama. Jireenya kiyya keessatti mudannoon ani qabu yoo jiraate bara calqaba kutaa tokko seene jechuudha. Turaadhaan mucaa xiqqaa ta'ee kutaa tokko seene akka carraa ta'ee maatiin mana barnootaa deeme osoo naan jedhani mana barnootaa hafe ganama gaafaan dhufeetiin hin jedhu barsiisaan maaf haftee ijoollee warri haftan warri kaleen dhufin alatti hafaa jennaan alatti hafe. Amma mucayyoo guddoodhaan afoo jirti barsiisaa biraan baatee barsiisaan intumaa yeroo sanii maaf haftee inni jennaaniin bowwodaanaa qabaa sani na dhukkubee jennaan hafee jette. Deemii seeni jedhee barsiisaan jennaan amma bira geettee carraan maaliif haftee Abdurrazaaq naan jennaan bowwodaanaa qabaanillee sanumaaf hafee jedheen. Achuma barsiisaanii nakkubbee na tume jechuudha. Kanaaf waan isiin himtee himee gala jedheetti gala dhabe jechuudha. San akkasii qabattu jechuudha mudannoo ajaa'ibaati. Inni biroo immootu gara gaafii kan kee shanaffaatti yoo sii dabru cubbuun bakka duwwaa harka bulaniin nama nyaachisa ka jedhu cubbuun ganuu harka bulaniin nama nyaachisa jenna jechuudha. Akka loqoda Arsiitti jechuudha. Loqodatti garagar ta'uu danda'a. Mammaaksi hiikaa fi soogoo sorkoo ciigoo adda addaa qaba jechuudha. Kan akkasitti akkanaa hubattu bareechee yaadaa yoo deebichis kabiroo ta'e dhageeffattootaa fi michuu miidiyaaf dhiisaa jechuudha. Gara gaafii jahaffaatti seenaa jireenya kee keessatti wanti ati osoo hin godhin yookiin hin hojjetin darbuu hin qabu jettee yaaddu maalidha naan jette. Ani jireenya kiyya keessatti gamoo guddaa tokko qofa ijaarrachuu barbaada. Gamoon sun immoo kan balastaraan hadiidiidhaan waa hundaan ferroo jabaadhaan ijaarame kan wanti kamuu hin digne gamoo guddaa ijaarrachuu barbaada. Gamoon sun immoo maalidha yoo seete gabaabumatti seenaadha. Kan eenyullee balleessuu hin dandeenye
har'aa kan kee boruu kan kee jechuudha. Ka dhaloonni irraa waa baratu seenaa xiqqishoollee haa taatu seenaa osoo hojjedheen jedhee yaada hawwii kiyyadde jechuudha. Gara gaafii kan kee torbaffaatti sii darba. Dubartiin siif maalidha? Akkamitti ibsita? Dubartii warra dubartoota salphisaniif maal jettanaan jetteerta? Dubartiin anaaf ijaaf gurra kiyya, kaayoo kiyya. Bareecheen hubadha jechuudha waa'ee dubartii. Dubartiin keessattuu anaaf waa sadii. Tokkoffaa na dhaltee haadha tiyya. Na wajjin dhalattee obboleettii tiyya. Irraa argataa jira. Mootuu haadha manaa tiyya jechuudha. Hayyee gaafii kan kee torbaffaa bira sii dhufa Michuu Miidiyaa. Dubartiin siif maalidha naan jette? Dubartiin anaaf waa sadii. Tokkoffaa na deettee haadha tiyya. Lammaffaa na wajjin dhalattee obboleettii tiyya. Sadaffaa immootu jiruuf jireenya kiyya haadha manaa tiyya tan ilmoo irraa argataa jiru jechuudha. Kan waliin kaayaaf kaayoo kiyyattiin geggeeffataa jiru jechuudha. Kanaafi warri dubartii xiqqeessuu fi dubartii salphisuu yoo biyya lafaa kanarratti namni dhiirarraa dhalate jiraate haa salphisuu sun dhiirarraa dhalate waan ta'eef, garuu inni jabaa jedhanis inni goota jedhanis inni hayyuu jedhanis hunduu garaa dubartiitii bahee waan ta'eef namni dubartii xiqqeessu abdii biratti xiqqaataadha jechuudha. Gabaabumatti kanaan bira sii dabra. Gara gaafii kan kee saddeetaffaatti sii dabra. Nama sadii wajjin osoo laga ce'uuf deemtu, namni sadeen kun immoo obboleessa kee, obboleessa haadha manaa keetii fi si wajjin osoo karaa deemtanu yoo laga wayii ce'uudhaatti dirqamni nama tokko waliin qofa ce'uu sitti kenname obboleessa kee kan gattamoo obboleessa haadha manaa kee gattaa jedha. Gabaabumatti obboleessa haadha manaa kiyyaa gata. Maaliif jennaani obboleessa kiyya jechuun ana, of gatuu jechuun immootu gaafa ofiif jiraatteef of dabarsitee of ceesiste nama ceesisuuf deemta jechuudha. Gulantaa namoomaa geetta jechuudha. Akkuma Oromoon mammaakee haati ilmoo irra yoo qaanqeen buute, haadhaaf ilmoo dura yoo qaanqeen irra buute, dursa qaanqee ilmoo dhiistee ta'uuf ofirraa buusti jedha. Kanaafi gaafiin kun sorgoo biroos of keessaa qaba waan ta'eef, sookoo biroos of keessaa qaba waan ta'eef, gabaabumatti kanan dursu jalqabatti obboleessa kiyya waliin ce'aa jechuudha. Dhaloomni achi boodaan itti aana, obboleessa kiyyatti qaanu dhaloomni boodaan jechuudha. Maaliifi haadha manaa tiyyaaf obboleessa kiyyattu yoo deebi'e fakkeenya irraa isa ijoo yoo laalteetiin jette obboleessa kiyya wajjin dhaladhee haadha manaa tiyya guyyaa keessa dabaladhee faana jireenya geggeeffataa jira. Maaliifi obboleessa jechuun eenyummaa keetii, obboleessa jechuun waa hunda irrayyuu sitti aana obboleessaaf obboleettiin jechuudha, akka haadha keetiitti jechuudha. Kan akkasin naa hubatta jedhee yaada. Gara gaafii kan kee isa saglaffaatti yoo ce'u, gaafiin kan kee inni saglaffaan maal jedhaa? Yeroo jalqabaa sirba eegaltuu akkami eegaltee eenyuuf fakkeenya siif ta'ee sirba eenyuu shaakalaa turte nu yaadachiisi. Ani sirba kan shaakalaa tures hin jiru, namni fakkeenya godhadhee deemes badaa hin jiru. Garuu ani dhugaa dubbachuudhaaf gara weelleetti kan dhufe ijoollummaa kiyyaan gaafa mana barnootaa baradhu walaloo barreessuun jaaladha. Achumarraa wanni aartii sun natti cittee na faana dhuftee adeemsa keessa gara magaalaatti gaafa dhufee magaalarraa gara akkas muuziqaa adda addaa dhageeffachuutti gaafa dhufeetiin jedhu fedhiin sun keessa kiyyatti uumameen gara hojii aartiitti dhufe jechuudha. Garuu mudannoon aartii keessatti qabu mudannoo gurguddatu jira jechuudha. Walumaa galaan haga ammaatti gara weellee 8-9 hojjedhee jira. Kaan aadiyoodhaan, kaan viidiyoodhaan hedduu hojjedhee jira. Haa ta'u badaa gurra uummataas hin geenne feemasiis ta'uu baadhu miseensa aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhee jira jechuudha. Garuu inni cimaanii fi gara hojii aartii Oromootti kana galchee baroota warraaqsa qabsoo uummata Oromoo wareegama qeerroo 5,000 ol nu kafalchiisee santu gara aartiitti na fide jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafi kan achumatti yoo agana jedhee bira kuseetiin hin jedhe ani muuziqaa yeroo hedduu dhageeffadhuu fi sirbi yeroo hedduun dhageeffadhu sirba Umar Suleeman. Sirbi Umar Suleeman sun immootu inni gara weelleetti na galchee fi dhaamsa dhugaa onnee kiyya siinee lakki yaa wayyaanee isa jedhu san jechuudha. Sirna yeroo sanii sirna eenyuun illee lafee cabsee haadha ilma malee hambisee haadha tokkochaa balbala cufachiisan jechuudha.
lakkiyaa wayyaanee galaana guute daakuu jirta ka keessaa simbaanee dursa dubbimaan finfinnee sunoonuuf hin taane dhiisimee dubbii naannoo addaa sababa maastar pilaanii kanaarree hin baddaa isa jedhu san jechuudha. Kanaafi sirnichi sun sirna nuuf hin taane jechuudha. Yoomillee sirna sanii wal qabatee onnee kiyya waan seeneef jechuudha. Achirraan immootu durii daamaan kiyya hin guulaa dhugaama nyaatee fixe kukkute fuuloo fuula karaa gubbaa ciciisaa daamaan kotteen nu dhahee boodana kumii dhiisaa karaa isaa gadhiisaa isa jedhu ibsan jechuudha. Kanaaf yoo yaadaloo isaa sirreessuu baadhe wallee isaa baay'een jaaladha jechuudha. Gaafii kan kee 11ffaa bira geenna jechuudha. 10ffaa jechuudha. 10ffaa yuutubaroota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifatta? Yaa'u yuutubaroonni Oromoo ana inni guddaan gubbaa irra jiru Vision Entertainment fi inni calqaba irra jiru kanarra guyyaa har'aa banates anaaf yuutubarri Oromoo ta'ee waa'ee Oromoo miidiyaa banatee lallabu anaaf wal qixa. Yoomillee isa guddisee isa xiqqeessu hin qabu. Isa subscribe godhee fi isa bira dhufu hin qabu. Kanaaf yuutubaroota Oromoo keessaa kan akka ajaa'ibaatti dinqisiifadhu yoo jiraate YouTube dhiyeenya jabaname keessatti yuutubaroota 2 kan dinqisaa dabalaatii fi YouTube ammallee kan dhiyeenya kana willeen haaromni irratti gadhiifame